السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كوجمتوتا في جالتمتوتا ilmaan oromoo akkamiin nagaa keessanii har'a immoo barnoota baay'ee bareedaa ta'e tokko isin qabadhee dhiyaadheen jira. Barnoonni keenya kan har'a ammoo siitingii irratti hundaa'a. Siitingii keessaa ammoo piinidhaan wantoota sila barbaachisoo ta'an hedduutu jira. Wantoota sanniin keessaa waan tokko ammoo isin garsiisuuf ni yaala. Hamma dhuma viidiyoo keenyatti akka nu hordoftan kabajaan isin gaafadha. YouTube chaanaalii keenya illee subscribe godha. Settingii keessa asumaan seenna asirratti settingii keessatti search jenna bakka search kana gubbaa irratti pin jennee barreessa pin jennee egaa barreessanii booda search godha jechaadha. Hanga inni search godhume al takka tole search godhee nuuf fixee jira jechaadha. Mobaayila tokko tokko irratti ammoo gadi deemtanii kun amma pin Windows isa jedhu kana irratti jira jechaadha. Mobaayila tokko tokko irratti ammoo screen pin ka jedhu jira. Isa irratti gochuu dandeettan jechaadha. Kan amma mobaayila kee irratti ammoo pin Windows jedha. Isa irratti cuqaasan al takkaaf. Asirratti ammoo kun on off irra jira. On goona. Hogguu kana on goonu isaa gaditti illee ammoo bakka on takka off takkatu jira. Isillee on goona jechaadha. Sana booda al takka duubatti deebina jechaadha. Duubatti deebina amma maal keessa akka seenu barbaaddanii fi kam akka fayyadamu siitingii keessa haa ta'u Facebook keessa haa ta'u waan silaa barbaachisaa ta'e mee amma fakkeenyaaf amma siitingii kana irratti goona. Amma asitti ammoo mallattoo YouTube keessa qofa seenuu dandeessan jechaadha. YouTube qofa keessa seenee namni kun waan kana ilaaluu danda'a yoo barbaaddan. As jala kun Facebook jira. Facebook keessa akka seenee namni sun ilaaluu barbaadan Facebook irratti deebisuu dandeettanii immoo irratti deebisuu dandeettanii waan sila barbaachisaa ta'e kam irratti deebistanii wanni jechuu dandeessan jechaadha. Mallattoo amma gadi argatu tana jechaadha. Isii tana amma isii tana irratti al takkaa gadi cuqaaftanii akkuma amma inni isin garsiisu kanaan jechaadha. Hogguu duubatti deebuu barbaadan mallattoo inni isin garsiisu kana jechaadha. Isa kanneen lamaaniin gadi qabuudhaan duubatti deebuu dandeessanii okay jennaani. Amma namni mobaayila kiyya harkaa qabu kun jechaadha YouTube qofa seenee YouTube qofa ilaaluu danda'a. Waan bira wanni yookaan inni keessa seenee deemee ilaaluu danda'u tokko iyyuu hin jiru jechaadha. Mee fakkeenyaaf duubatti deebina. Hogguu duubatti inni deeba jedhee tuqu jechaadha. Yeroo takkatti gamaaf gamana bakka amma inni leef mallattoo is garsiisan gamaaf gamana kana al takka yogguu gadi qabde qaqqabite uf duuba deebinaan jechuu jira jechaadha. Haala sanii uf duuba qaqqabdee uf duuba deebite hogguu uf duuba deebite ammoo paatarnii gaafata dirqama. Mee waliin nu ilaala. Paatarnii gaafata jechaadha. Amma kun haala kanaan paatarniitti deebi'ee jira. Paatarnii malee hin banamu. Paatarniidhaan banuu danda'a. Paatarniidhaan qofa banuu danda'a jechaadha. Barnoonni keenya kan har'aa kana ture. Akkasuma ammoo Facebook illee haala saniin cuftaniitiin namuma feetanitti haala saniitti kennuu dandeessan jechaadha. Akkasitti irraa fayyadama. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa ta'a.